gantuu gara garee gadaa fincaanii warri beennan dhalchanii warra dhalchetu beeka. Ilmi abbaattiin baane ka ofii isaatiin taane ka abbaa maqaan dhoofne ka abbaa maqaan yaamne. Garee malee maaltu ga jibicha gaarree malee maaroon gaaraa barooda. Kam jirtu ilmaan Oromoo nagaa keessanii assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtu mee share godha yoo share godhame namni hedduu jiraachuun barbaachisaadha. Maaliif toopikiin irraa haasofnu toopikiin namni hedduun dhagahuu qabu. Keessattuu Oromoon istiraatejii Habashaan ittiin deemaa jirtu kana beekee irraa dammaqee hojjenne rakkoo waan ta'uufi mee warra as keessa jirtan namni hedduu probably sa'aatiin anin beeku sa'a kana namni rafuu sila gara Afrikaa yoo taate malee mee warri as keessa jirtan share godha yookiin ammoo hiriyaa keessaniif ergaa nama hedduu barbaanne because waa hedduu toopikiin irraa dubbachuuf deemnu waan tokko lama miti. Tokkoffaa iccitiin akkaataan Amaarratti deemaa jiruu fi akkaataan Oromoon itti deemaa jiru garaagarummaan nuti qabnu maali? Jarri eessa jiranii nuti eessa jirraallee uf ilaaluun barbaachisaadha. Kanaaf waan deemaa jiru waan miidiyaa irratti ammoo dhukkuba guddaa jira ta'e kana ka ofii isaaniitiif summii dalagan isa kanarratti illee dubbanna. Kanaaf mee warra as keessa jirtan hira waliin gaha hanga namni seenutti sirbuma dhaffeerree wajji turra takka. Unlike consoles, Stadia doesn't take up any space. Inkirdaada qamadii keessa marge maaloo yaa jirana. Alagaan fira fakkaate Oromummaan nutti seente yaa jirana.
gamtee dugdee buqqisan tanii buqqisanii yoo nama haa gamtee nama hundi qomoo dubbisanii cabsiiseenii karaa fooddaa shururuun barbaachisu jara kana jarana Aye, akkam jirtu ilmaan Oromoo nagaa keessattuu fayyaa keessanii sagantaan har'aa qabadhee dhufe silaa afaan lamaani tokkoffaa imaammata habashaan baafatteetiin uummata Oromoo yookiin ammoo uummata saboof sablammoota biyyattii sanaa ittiin diiguudhaaf ittiin jeequudhaaf ammoo yeroo dhumaatiif akka amma aangootti deebi'an kanaan aangoo kana qabaatanii daran gabrummaa amma dura uummata sabaaf sablammoota irra ture daran gabrummaa hamtuu fiduudhaafi karoora isaan baafataniitiin ittiin deeman iccitii isaan biraa nu gahe waan na bira jiruufi kaleessaan takka irraa dubbadheen ture amma sheer isiniif godheen jira akka jirutti gadhiisee jira feesbuukii irratti iccitii sana takka takkaan irratti dubbadha aktiivistoonni illee kana booda irratti hojjedha garaa jalaa walii ergaa turreerra kana booda garuu hin barbaachisu wanti qabannee teennuuniif hin jiru kanaaf wanti har'a irraa dubbannu ammallee waa'ee mucayyoo gootittii sabboontuu Oromoo tan dhugaa onneedhaan dhugaa jirtu waan lafa jirtu sodaa eenyutuufu uf dubatti hin deemine Oromoon maal akka gochuu qabu ifatti kan dubbatte ammas ta'uu kan qabu kana jaalatanii jibbanillee ta'uu qaba warri amma dura dogongortanii yookiin ammootu isin dogongorsiisanii isaan wajjin hidhattanii isaan wajjin salaataa isaan wajjin farshoo dhugaatiin jiraataa jirtanii Rabbi jalaa isin haa baasu jennaa garuu ammootu keessattuu qeerroon Oromoo qubee generation dhaamsi qubee generationiidhaaf ta'uu qaba. Yaa Oromoo wanti mucayyoon tuni jette waan hardhaa kaayyoo maal iseetan qubee generationiin kuni Habashaan maal akka yaadu Habashaan Oromiyaa akkamitti akkasiin cabsite sirritti hubachuu isaanii kanaan gartu. Hubannoo mucayyoon tun intalti Finfinneetti walgahii guyyaa ayyaana dubartoota irratti dubbatte dubartiin Oromoo jaarsa Habashaa jala jirtan taanaan ofirraa hiikaa. Dhiirri Oromoo illee jaartii Habashaa of jalaa qabdan taanaan ofirraa hiikaadhaa nutu isinitti heerumaa nutu isiniin qophiidhaa jettee dubbatte. Kuni ammoo akka waan guddaa ta'etti akka waan samii kanarraa dachiin yookiin ammootu Daani'el Kibret ዘጠነኛው ሺህ መድረሱን ከዚህ የበለጠ ምንም ነገር የለም ጀደ ነገር ግን የኢትዮጵያ ፕሬስ ሰክሬታሪያት ወሪ ጀደሙ ወሪ ኢብሰ ብየቲ ሰና ገድ ዲሱ ማል ጎደን ዶክተር አብይ አህመድ ጃርቲ ሳስሬ ረጪብሰኒ ኢሳ አሞ ስሬ ጀለ ጪብሰኒ ዱቢ ፍለኖ ብዮለሳቲ ወልቀበቱን አፋን አማራቲ ወሪ ሲንገለ ሜቢ አስራው በቹን እንደተኒ ማል ጎደን ገድ ዲሰኒ ሼም ኦን ዩ ሀቃ ቀባዱ Oromoon haqa waan qabuuf dhugaa waan dubbannuuf yeroo baay'ee shirri isaanii kuni in dhokata jarri shirra isaanii dhoffachuu danda'u Oromoon garuu dhugaa jirtu ifatti dubbatee dhugaa jirtu walitti himnee waliin haa jiraannuudha Oromoon kan jedhaa ture amma garuu waajjiruma muummicha ministeeraa press secretariat jechuun waajjiruma isaaniiti warri pressii warri ibsa baasu muummicha ministeeraatti hooggana muummicha ministeeraa biiroo isaa keessa ta'anii Photoshopii hojjetanii kompiitara keessa guuranii Photoshopii san ammoo booda Jawaartu posti godhee booda Yerongeesse posti godhee booda Aliitu posti godhee booda ammoo Falmataa Ibroottu posti godhee booda ammoo qabsaa'ota yookiin ammootu OFCO yookiin OFCtu posti godhee booda ammoo miseensa ABO'tu waan kana godhe jedhanii maqaa feesbuukii nama biraatiin posti gochuudhaaf mootummaan kun ummata kashalabbee ummata durriyyee ummata hattuu ummata footoshooppiidhaan
ummata biyyattii jeequudhaaf biyya jeequudhaaf yookiin biyya bulchuudhaaf deemu kan barbaadan ebalu jedhanii ittiin nama hidhuuf kan wal isaan qopheeffatan waa'ee filannoo osoo odeessan footoo Dr. Abiyyi kan jaartii siree irra kaanii isa ammoo lafa isii jala isa ciibsan sana gadi baasan. Kaleessa garuu laalaa jarri waan jarri qopheessan hubadhaa. Dr. Abiyyiin amma dura maal jedhaa turan jaartii isaatiin? Marzii nyaachisii ajjeesii dubartoonni Oromootti heerumtan hundumti keessanuu jechuudha. Dubartiin Amaaraa tan Oromootti heerumtee jirtan marzii nyaachisaa summii nyaachisaatii ummata kana fixaa jedhaa turan. Tokkoof itti heerumi qannasii jedhaa turan lakkoofsa Oromoo keessa hayyoota Oromoo. Hayyoota Oromoo barbaada, beektota Oromoo barbaada, itti heeruma waa lama godha jechuudha. Tokko uf jala galchii to'adhuudhaadha. Lama summii nyaachisii ajjeesiidha. Sadaffaa ilmaan achirraa dhalatan diqaalota waan ta'aniif, makamtoota waan ta'aniif, eessummaniif, fira eessummaniitiin waan hojjetaniif assimilation siyaasaa milinik fide jechuudha. Oromoo akkamitti bulchuun danda'ama? Oromoo akkamitti qabachuun danda'ama jedhamanii wantoota yaadan keessa assimilationiin yookiin ammootu shanyii walitti laaquun, shanyii walitti makuun isa dura akka ta'e kun karoora milinikii jechuudha. Guyyaa kaleessaa mucayyoon gadi baateetiin dubbatte. Jarri ammoo footooshaappiidhaan qopheessanii Abiyyiif jaartii isaa yeroo eeggachuu jiran yaa Oromoo beekaa. Guyyaan gahe Dr. Abiyyiin abbaa biraa harka biraatitti illee waan akkan ta'u Dr. Abiyyi. Dr. Abiyyi yoo waa ta'e warruma 4 kiiloo keessa jirutu isarra waa godha. Ummata Wallaggaa kan inni ajjeesan jedhee miti. Ka'ee isa ajjeesuu danda'u 4 kiiloo keessa jira. Namtichi kaleessa laalaa hubadhaa. Ummata Wallaggaatiin na ajjeesan jedhe warri hojjettoonni inni qaxaree ibsa addunyaadhaafillee ta'ee Itoophiyaadhaafillee warri ibsa kennu yoo gadi baasanii footoshaappii qopheessanii rabbiin haqa Oromoo baasuudhaaf rabbiin dhugaa intala sanaa gadi baasuudhaaf warroonni aangoo qaban warroonni mindaa mootummaa nyaatan yeroo poostii akkasii poostii godhan intalti waa takkan arganne intalti Oromummaa keenya sabboonummaa Oromoo wanti ajjeesaa jiru sabboonummaa Oromoo wanti caccabsee Oromoo adda diigaa jiru maali jettee dubbatte walitti wal keessa laaqamuu kennatu sabboonummaa Oromoo ajjeesaa jiraadha. Kanaaf Oromoon sabboonummaa isaa argachuudhaaf Oromoon Oromoomuu qabaadha. Qeerroon Oromoo sabboonummaadhaaf maaltu onnee sabboonummaati kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Manni kan kee Oromummaa qabaachuu qabaadha. Mana kan kee keessa yoo galtu waa'ee Oromoo dubbachuu hin dandeettu taanaan ilmaan kan kee haati dhimma biraa abbaan dhimma biraa ajandaa garaagaraa barsiisan taanaan sabboonummaan Oromoo wanti jedhamu diigamuudhaaf dhabamuudhaaf umriin inni qabu baay'ee gabaabaadha. Oromoodhaaf falli ammoo sabboonummaa Oromoo qofaadha. Kana jala sararaa beekaa. Sabboonummaan Itoophiyaa Oromoodhaaf soolushinii hin ta'u. Sabboonummaan Itoophiyaa irra deebi'ee isiniima. Sabboonummaan Itoophiyaa waggaa 100 fi hanga dargiin kufutti hanga wayyaaneetitti sabboonummaan Itoophiyaa wayyaanee keessa hin jiru ture. Hin jiru sabboonummaa Itoophiyaa wanti jedhamu. Sabboonummaa ofummaati kan jiru Oromummaatu daraare hin dagamma. Sabboonummaa garagaraati kan ture. Sabboonummaan har'a jiru kun ammoo kan dhufe qubee jenereeshiniin dhufe. Qubeen jenereeshiniin afaan isaatiin afaan alagaatiin osoo hin taane afaan isaatiin aadaa isaa seenaa isaa barachuun afaan isaa guddifachuu danda'uun ofii akka namaatitti hanga yuunivarsiitii bahutti hanga PhD afaan ofiitiin barachuu danda'uun sabboonummaa Oromoo fide. Kana keessatti ammoo Oromoon uf baree kan dur halagaadha ofiin jedhu kan dur Amaara ofiin jedhu kan dur maalummaa isaatu hin beekne Oromummaa isaa ka ittiin bare sabboonummaa Oromootiin. Kanaaf Dr. Abiyyi fi paartiin isaa fi warroonni 4 kiiloo keessa jiran warroonni shanyiidhaan walitti makamanii assimilation yookiin sagantaa Atsee Milinikiin dhalatan yookiin Immiyyee Milinikiitiin dhalatanii addunyaa tana qabatan Itoophiyaa kan jiraachisuu danda'u warra assimilationiidhaan dhalate malee warri Oromoo qulqulluu ta'e, warri Sidaama qulqulluu ta'e, warri Agawoo qulqulluu ta'e, warri Kambaataa qulqulluu ta'e Itoophiyaa jiraachisuu hin danda'u jedhanii waan amananiif Itoophiyaan namni aangotti dhufuu danda'u nama assimileetir ta'e, nama dhiigaan makaa qabu, fedhu Eertiraaf Tigree ta'uu danda'a, fedhu Amaaraaf Tigree ta'uu danda'a, fedhu Amaaraa fi Oromoo ta'uu danda'a, fedhu Amaaraaf saba biraa yookiin Oromoof saba biraa. Namoota akka kana malee namoonni kuwwan Itoophiyaan ittiin dhagahamtu Itoophiyummaa kan jiraachisuu danda'an namoota akka kanaatii jedhaniitiin yaadu. Namoonni akka Jeneraal Taaddasaa Birruu garuu namoota akka kanaatii miti.
Namoonni akka yeroo Minilikiin goobana daacee maal kennaniif intala kennaniif ilmaan Oromoo hunda isaanii Amaarri wanti godhaa ture yeroo biyya sana qabatu yeroo gara biyya tokkoo babal'ifatan intala isaanii fuudhanii fidan. Hardhallee Wallagga keessa kun ta'aa jira. Hardhallee Wallagga keessatti kun ta'aa jira. Waan ajaa'ibaa. Wanti godhan maali? Intalti Amaaraa baay'ee rakasa. Akka malee rakasa gatiin isii. Gatiin fuudhuu barbaannaan qarshii 3 Gondar Wallagga godhatte qarshii 3 4 fuuta. Qarshii 3 4 maaliin nikeeyni kattiin hidhattu jechuudha. Akka shari'aan samii ol baasu kana yookiin ammoo gabbarri maal jedhamu kun hin jiru. Wallagga godhatte qarshii 3 4 fuuta dhalaa isaanii. Dhalaa Habashaa. Dhalaan Habashaa Wallagga keessa yeroo seentu akkaataan isiin ittiin fuudhamtu maallaqa xiqqaan fuuta. Sababiin isaan maallaqa xiqqaan itti heerumsaniif tokko assimileeshiniidha. Karoora kaayyoodha. Hin babal'ifatu. Tokkoffaa hin babal'ifatu. Ilmaan achitti toru gara Gondariif Gojjamiititti deebi'aniitiin lafa biraan falmanii achuma Oromiyaa keessaa lafa argatu maqaa ilmaaniitiin jechuudha. Qarshii 3 gabbarta. Isaan fuudhuudhaaf jechuudha. Fuudhuudhaaf. Wajji buluu miti beekaa. Fuudhuuf qarshii 3. Yoo guddate qarshii 8 yoo kenniteef. Kuni tooftaa assimilation tooftaa ummata diqaalomsuuti. Assimilation jechuun diqaalomsu. Kuni gaafiin qabu. Tooftaan ummata diqaalomsuu yeroo ummata diqaalomsitu nama diqaalomsitu waan gara garaa baasta. Nama gara hundattuu dhaaba hin qabne nama sabboonummaa qaama yookiin abbaa irraa dhalateef hin qabne dhalchita. Guyyaa sana ammoo namni sun si wajjin dhaabbachuu hin danda'u. Kanaaf ummanni Dr. Abiyyi faati hadha wanti jedhan warri hojjettoonni isaa jechuudha. Suuraa Dr. Abiyyi kan jaartii siree irra kaahanii kan mucaa ka isa ammoo siree jala isa raffisanii yeroo miidiyaa Itoophiyaa irratti gadi dhiisan mee hubadhaa. Garuu kan mucayyoon intalti durbaa amata 18 amata 20 tuni kan dubbatte addunyaa guutuu biiroo isaa hunda jeeqe. Yaa Dr. Abiyyi, yaa Abiy Ahmed, ijoollee tantee eenyu fuudha? Durba tantee Oromoo bakka hin kennine ni beekna. Oromoo bakka hin kennine ni beekna. It's very clear because atu lafa si buusanii jiran sireerra. Durba tantee Oromoo hin fuudhu. Abadan maybe kan garaaf bulu yookiin ammootu kammaan assimileetir ta'e kan diqaalome yoo jiraate malee dhugaan jirtu kana. Kammaan makaa akkasii yoo jiraate malee namni fuudhu hin jiru. Kana ammoo salphina kan kee waajjirri kan kee Daani'eel Diyaaqoon maali sheexaan Diyaaqoon Daani'eel Kibrat namichi jedhamu sun kan ati mana san keessa teettee jaartii tantee inni asii achi ashkarakkaru sun kana gaafiin qabu kun namni fuudhee biyya asii galcheeyyuu isa ni beekna wanti ati galata isaa oolaa jirtuuf jaartii kan kee biyya kana sii gargaaruu isaati. Waan biraan jiru. Nothing else. Amaarummaadhaaf illee miti kan si gargaaran. Waan isaan aangoof jecha si gargaaran. Akka aangoo itti dhufan waan beekaniif akka ati istirateejii waliin teettee qopheessitee achi si kennaniif kanaaf si gargaaran. Wanti biraan jiru har'a garuu ibsi yookiin ammoo dhugaan intalti Oromoo sabboonummaa Oromummaa fiduudhaaf assimileeshinii ofirraa dhaabuu qabna. Isiin jette sun ka isin boochiseef sabboonummaa Oromummaa waan isin hin qabneef. Sabboonummaa Oromoo hin qabdan kana jala sararaa beekaa. Namni sabboonummaa Oromummaa qabu namni Oromummaan jetti jettu sun akka jiraachuu barbaadu tokkoffaa maqaa ofiituu OPDO kan jedhurraa ODP jirtan achirraa baatanii ammoo PP hidhattan. Guyyaa isin PP galtan warri assimileetir taatanii dhalattan. Aabatan hundi keessanuu jechuudha. Oromoo maqaa jedhu kan akka hin barbaanne dhiifaa. Isin maalii yaamamuu dandeettan? Itoophiyaa bakka Itoophiyaa hin Itoophiyaa hin. The stupid jaarraa akkamii akka jedhamu hin beekamu kun. Ummata genereeshinii bara kam jiraatu isiniin amma genereeshinii carraa 21 faranjiin bar biyya kanatti biyya guddatte keessatti DNA isii barbaaddee ani shanyiin koo eessaa jettee shanyii ofii fuutee wal galchiti. Ani Afrikaa irraa bahee Afrikaa irraas shanyiin koo bakka akkanaati. Awurooppaa irraa bahee Awurooppaas shanyiin koo biyya kanaatin. Isin ammoo shanyii dhabamsiisuu hojjettan. Yoo nu himtan ammoo akka hayyuu of gootan maal jettu? Ilmi namaa guutuunuu jaldeessaa iyyuu dabalatee garaagarummaan DNA nuti qabnu parsantii tokko suni godha rabbiiti. Godha isin gootanii miti. Eenyuyyuu taanaan addunyaa tanarratti namni garaagarummaa qaba. Namni aadaa qaba. Osoo garaagarummaa qabaachuu baanne Amaarri afaan Oromoo hin jibbu.
Amaarri silaa afaan Oromoo osoo jaalate garaagarummaan nama jidduu hin jiru jenna. Ummata afaan Oromoo afaan hojii biyya sanaa akka ta'u hin barbaanne. Afaan shimbiraan hin jedhu. Ummata saboottan biraa akka sabaatti jiraachuu hin barbaanne. Intalti Oromoo takka itti hin heeruminaa yoo jettu kuni kan lagatan kuni kan seeraanuu tumatan osoo dhiirti jiraatte. Osoo zamanni zamana ta'e dubartiin Oromoo walgeettee har'a booda dhiira keessanitti hin heerumnu yoo jette mirga guutuu qabu. Nobody can force it. Mee as fidi Dr. Abiy seera dubartii takka ani shanyii kanatti hin heerumu yoo jette ati dirqisiistee ittiin heerumtu. Shanyii kanatti hin heerumu jechuun ammas yakka kan jajjisiisu. Eessarraa dhufa? Yaa Oromoo badhaa. Hangam Oromummaa akka jibban isin garsiisan. Ofii isaaniitii wanta isaan godhan hin beekan. Yoo Oromoo irra duulan, yoo afaan Oromoo charchii hin seenu jedhan waan godhan hin beekan. OPDO'n kattallayyoon, kijibdoonni hattoonni tan garaa ofii qofaaf bultu. Yeroo isaan jaartii Dr. Abiy fuudhanii siree irra kaayanii isa ammootu siree jala isarra kaahan OPDO'n tokkochi gadi baatee waa dubbattee jirti. Tokkochisi kijibdoota ashkarran miila Amaaraa dhiquu qofaaf dhalatti. Ashkarran gabrummaa sammuun bilisummaa hin qabnetu biyya bilisoomsaa jedhan. Abadan OPDO fi caasaan OPDO hanga feetanuu dhaqa. Bakka feetaniiyyuu gaha. Abadan isin hin xaaroftan. Abadan isin hin qulqullooftan. Abadan isin hin haaromtan. Ummata haaroomuu hin dandeenye. Hanga feetanuu deema. PPs jedha ODPs jedha isin OPDO dullattii tortortuu shamtuu san. Isii hin qulqulloofne. Isii hin xahaaromne. Isii dhiiga ilmaan Oromootiin aangoo irraan gadhaa teette. Tigree ammootu kan qeerroon galchee nutu galchee jette. Mee yoo lubbuu qabaattan Tigree tokkocha maqalee dhaqaa qabaate hidhaa fidaa. Tokko isaa tokko. Mee dhiira isin dhugamatti biyya bulchaartanii. Dhugamatti muummichi ministeeraa biyya bulchaa jira. Mee Geetaachoo Asaffaa Qabii hidhime yoo dhiira taate yoo dhugamatti dhiira taatan. Kanaan ala raayyaa waraanaa guyyaa guyyatti leenjisuun Geetaachoo Asaffaa tokkocha namni qabuu dadhabe. Oromoo osoo taate hoo ABO jaanjessuun Jawaariin jaanjessuun OMN irratti duuluun Oromoo osoo taate isiniif salphata. Oromoo irratti ni gootomtan. Oromoo irratti dhiirummaan keessan isin dhagahama. Yoo Oromoo taate jajjaboodha. Goota womaa isin hin danda'an. Qabaan isin hin dandeettu. Garuu yoo Tigree taate Tigree tokkocha hidhuu mootummaan dadhabe mootummaa akka kanaattu Afrikaa wal tokko goonaa siin jedhu. Ufiiyyuu tokko taatanii hin beektanii. OPDO never been tokko. Never been. Amaarri mataan isaatu tokko ta'ee hin beeku. Osoo tokko ta'e Amaarri ofii isaatii waliin nyaatu. Nama aangawoota afurii kan nyaatee fixe isaaniimi. EPRDF'n tokko hin taane osoo tokko taataniiti Tigree ofirraa ariitanii hin baastan. Wallaalummaan keessan kan kanaa olieessa jira. Ummanni qabsoon ilmaan Oromoodhaa TPLF yakka hedduu Oromoo irratti illee raawwattu. Aangoo fuudhanii achuma keessa isaanii kennan malee TPLF hin galaallee hin jenne Oromoon. Dhugaa dubbachuuf hin galaan jenne. Ofii isaaniitii yakka ofii waan beekaniif galan gara Maqalee. Abiy Ahmed yoo dhugamatti ilmaan Oromootiif kan yaaddu taate ilmaan Oromootitti guyyaa kaan ABO, guyyaa kaan Jeneraal Kamaal Galchuu, guyyaa kaan Jawaar Muhammad, guyyaa kaan OMN maal isinii wantuma Oromootitti kan jabaattan namticha gowwaa sanii wanti PP yookiin OPDO hin dalaju. OPDO isin hin jedhu OPDO abadan isin. OPDO yookiin PP wanti isin dalaju akka gowwaa sanii dhaani jennaani gowwaan galee jaartii ofii dhaanee jedhan. Dhaani jennaan gowwaan galee eenyuudhaan jaartii ofii dhaane ta danda'utu isii dhakaa. Dr. Abiy abashoonni ati cinaa kan keetii hiriirfattee Oromoo irratti duulchisaa jirtu. Osoo Oromoo taate dhaabbadhaa Oromoo irraa jetta silaa. Osoo Oromummaan sabboonummaa Oromummaa qabaatte silaa ilmaan Oromootiif kabajaa laatta. Silaa ilmaan Oromoo kan dhiiga ofii danfisanii dhiiga ofii siif kennanii aangoo si amananii aangoo irra si kennaniif kabajaa laatta. Har'a ammoo sabaaf sablammoota hunda hidhaa gadi dhiistee
Tigree hunda dabalattee hidhaa gadi dhiistee maqaa PP ittiin ijaarattuuf saniin jaalala argattaa. Oromoo ammoo isinidha. Isin dhabamsiisaa. Abaa'oon ni baddii. Kafaa'oon ni baddii. Abadan Oromoo balleessuu hin dandeettu. Jawaarii hidhuu dandeetta. Kafaa'oo hidhuu dandeettan. Hiitan amma durallee wanti isin hafe hin jiru. Gara laafinsa Oromummaa. Gara laafinya ilmaan Oromoo hidhaa bahanii sanaan jiraattan malee eenyu kan qabe? Mallasitti dhufeetiin Harargee keessaa ilmaan Oromoo guuree qabee hidhee. Mallasitti dhufee yookiin Tigratu dhufee Wallagga keessaa Oromoota guuree hidhee. Oromoota Arsii keessaa guuree hidhee OPDOdhaa miti. Eenyume tokko namaa fida. Tigree tokkocha. Ilma Tigree tokkocha. Kan Oromiyaa keessa miilaan bobba'ee ilma Oromoo hidhee hidha darbee dhabamsiisee hin jiru. Ka fuudhee jara kennee hangadhaa kan dhabamanillee gumaan Oromoota dhabamanii harka OPDOtu keessaa jira. Abbaan biraan jiru. Isin kaa warri harki dhiigaa har'a ammoo yeroo Amaarri waan fedhe isin godhu. Yeroo Habashaan waan fedhe isin godhu. Yeroo Habashaan akka fedhetti waan fedhe isin irratti hojjetu. Habashatti dubbachuu waan dadhabdaniif Oromoo irratti ammootu abaa'oos akkas goona, kafaa'oos akkas goona, miidiyaa isaaniillee ni cufna. Cufaa. Dhiiraa isin cufaa. Dhugamatti surree hidhattanii jirtanii OPDO cufaa. Ni gartu likkii keessan. Akka har'a laaltan kana OMN hin cufuun OPDO'n duruyyuu Oromootu dhiifama isinii godhee irra isinii darbe malee diinummaan keessan beekamaadha. Hayyoonni Oromoo kan biyya itti yaa'an qabsaa'onni Oromoo hangarraa achi buuteen isaanii kadhaban harka keessaniin. Warra harka dhiigaa, warra gumaan osoo maallaqaanii mitee bishaaniin isinirraa kafalanii isinirraa bahuu hin dandeenye. Isin kanatu hadha Oromoo fi Oromiyaa irratti OMN inni sodaachistanii cuftan cufaa dhiiraa. Miidiyaa cuftan malee lubbuu Oromoon cuftanii. Qeerroo Oromoo dhabamsiisuu hin dandeettan abadan. Sammuu bilisoome sammuu Oromoo bal'ee dhabamsiisuu hin dandeettan abadan. Seenaa aanolee kitaaba keessaa baastan malee seenaa aanolee sammuu Oromoo keessaa baasuu hin dandeettan abadan. Dhimma calii calanqoo seenaa calii calanqoo sammuu keessaa baasuu hin dandeettan abadan. Hirmiidhaa kana buradha. Harma miliinik muree fi harka miliinik mure abadan hin dandeettan. Bar intalti kaleessa isin akkas isiniin jette sun intala bar shanyii intala miliinik harmarraa mureetii bar. Shanyii leenjisoo diigaatii bar. Shanyii elamoo qilxuutii bar. Shanyii bakar waareetii bar. Abbaa biraatii miti. Shanyii goobanaatii miti. Kan diina wajjin Oromoo har'allee the 21st century goobanaas as baatanii Oromoon akkas jechuun intalti Oromoo akkas jechuun barbaadu dhaliitii intala san ta'e heerumsiisa Habashatti mirga qabdi. Dhugaa jirtu walitti himuun barbaachisaadha. Eenyuyyuu intalti takka akkas daangaa gochuun tokko jirani. Tokko jirani. Yoo goota yoo isiniin jedhaniin Waaqoo guutuu maqaa kaasu. Jeneraal Taaddasaa Birruu maqaa dhahu. Nadhii Gammadaa maqaa yaamu. Leenjisoo Diiqaa maqaa yaamu. Garuu ammoos sammuun isaanii furriidha. Silaa maqaa namoota akka kanaatiin miseensa PBtiin silaa maqaan namoota kanaatu hin yaamamuu ture. Kashalabboota warra garaadhaan buluuf namoota akkanaatiin maqaan gootawwan kanaa hin yaamamuuyyuu ture. Gootummaan namaa miti. Gootummaan dhalataniin goota naman ta'ani. Galabaa fi arama hunda kaasii waliin qoccee maallaqaan sossoban kanaa miti gootni waan kaayyoo gadi baheefsan akka har'a Jawaar jedhe OMN Oromoon dhugaa qaba dhugaa ummata Oromoo hin awwaalta yoo ta'e mootummaa kana wajjiin bul'uuf jecha dhugaa ummata Oromoo ni awwaaltan ta'u awwaaluu keessan irra callisuu irra maal godhaa jedhe OMN hin cufaayidha. That is what we prefer. Qeerroo Oromoo, qarree Oromoo, your step is right. Ejjennoon kee ejjennoo haqaati. Ejjennoon kan kee ejjennoo sirriiti. Of duuban deebiin. Alaga duraanuu rakkoon kenna maal seetan? Oromoo wanti beekuu qabdu waan ufii osoo hin qabanne
amma laala abashaan naannoo isaa abbaa itti ta'eet amaarran naannoo isaaniitti abbaa ta'aniit oromiyaa nutu abbaa isiniin jedhu wallaalummaan akkanaa kana kan nu godhe aktiivistootuma kenna warra biyya galtanii biyya jirtan harkaan fuutanii ashkarran alagaatti ummata assimileeshiniin dhalatetti nu kennitan ummata lilmeedhaan dhalatetti nu kennitan ummata oromoo ittiin binna meeshaa ummata oromoo ittiin bituuf ta'u jettaniitiin tolfaman kaayyoo sanaaf dhalatanitti nu kennitan sanaaf nu kennitaniit har'a ilmaan oromoo har'allee qe'ee isaa irratti abbaa miti har'allee ka arrabsamu kan waa takka mirga dubbachuu iyyuu kan hin qabne kan mirgi dubbachuu isaa fedhii isaa dubbachuu mirga kan qabne oromoodha waay eenyuun nu godhe kana yaa qabsaa'ota oromoo yoo dhugamaan ni qabsooftan taate baddu baddi saree fuulan dhiqanii saroota tana fuulan dhiqinaa balaan fedhe haabuu fuula hin dhiqinaa haa fixxu nama ajjeesti malee oromoo miliyoona 50 fixuu yoo danda'e ka doktor abiy danda'u taanaan itti hafuuf yoo oromoo miliyoona 50 ka fixuu hin dandeenye mallas zeenaawii irraa waan mallas isaan jedhe abbaan isaa itti mesarraa barachuu yoo kan dandeenye sammuu isaattu sammuu furriiti mallas ittimee jira oromoon saba bal'aadha eertiraa miti oromoon sama bal'aadha sabni bal'aan kun guyyaa inni nagahee jedhe abaqqaallat akattama jedhe ittime waan biraa gochuu hin dandeettan hin danda'an eenyuyyuu oromoo dhaabuu hin danda'u eenyuyyuu abbaan fedhe ameerikaan oromoo dhaabuu hin dandeettu fedhii oromoo ummata miliyoona 50 dhaabuu hin dandeettu oromoo waan takka qofa isinii dhaba fuudha intalti durbaa oromoodha umriin kee geennaan nan fuudhi ilmi dhiiraa oromoodha umriin kee geennaan fuudhi horii horsiisi daasad horii qajeellotti kormaanni faayidaa qaba jarri kun lakkoofsa oromoo sabboonota oromoo xiqqeessuudhaaf oromtittiin oromtichatti heerumi sabboonaa oromtichaa gadi baasa yoo kana godhaa deemne oromummaan yoomillee taate jabaataa deemti garuu akka kaayyoo jara kanaatti afaan hujiillee afaan amaaraa godhanne dubartoota isaanii wajjin akkuma fedha kennaa taanee fedhii farshoo isaaniitiif jecha jechuudha kana hojjanna taanaan sabboonummaan oromummaa wanti jedhamu hin jiraatu kanaaf sabboonummaan oromummaa jaalataniis jibbaniis kan lallisuu fi dagaaguu danda'u kaayyoo milinikii sana of dura riivarsi gochuu kan dandeenyu milinik ummata oromoo assimileet gochuudhaan meeshaalee akkuma inni uumate meeshaa ittiin oromoo ittiin gadi dhiitu akkuma inni uumachuudhaaf karoorfatu we need to reverse it Itoophiyaan gargar baatii bakka 10 taaqicittu clearly maal wanta Itoophiyaa ittuuf bar Itoophiyaan oromoodhaaf hin taane maal Itoophiyaa hinnaan miti garuu oromoon jarri jedhaniif miti Itoophiyaan har'allee jaalanne muka funyaan kenne Itoophiyaan abbaan isii oromoodha Itoophiyaa ka ijaare Itoophiyaa ka tissee asiin ga'e oromoodha kanaaf oromoo oromtitti horii ilmaan kuush yoo dadhabde ilmaan kuush fuudhi yoo guddatte abashaa wajjii wanta ati rakkattuuf hin jiru fedhu tigreetaa fedhu amaarataa fedhu guraageetaa wanta ati wajjiin rakkattuuf hin jiruu siin jedha kuushuuyyuu heddu ilmaan kuushuu heddu maan rakkoo qaba kun fedhii keeti bar kun you have to protect your identity kan kee eeggadhu aadaa kan kee eeggadhu kanaaf bar ኃይለ ሥላሴን ኢትዮጵያ የአንድ ሀገር የአንድ ህዝብ የአንድ ሃይማኖት የአንድ ቋንቋ የአንድ ባህል የአንድ እንጀራ አንድ አይነት እንጀራ ተመጋቢ አገር ነች ነው እንጀ ከነ ጎዳኒቲን አበደን ኦሮሞን ቢደነ ሳኒቲ ሚቲ መርቃ ቀባ ሚጭራ ቀባ ጩምቦ ቀባ ኦሮሞን ማሌ ቢደነ ሳኒ አፋን አማራ ኢሳኒ ፊ አክሞ ሳን ጀዳን ሳን እስክታ ኢሳኒ ሰን ቆፋ ሚቲ ኦሮሞን ቆፍቲኑ አዳ ስርባ ሜቀ ቀባ ጀሪ ገሩ ከነ ሁንዳ አስሚሌት ሲጎዳኒ ettis heerumsiisanii intala sobanii manas erganii si kofalchiistee si dogongorsiistee achi booda bariisaa sana qaphin godhatti garatti hin qabattee sana booda ni fuuta. Taaseen karoora isaanii kanarraa immoo of eegi qeerroo Oromoo hanga feeteeyyuu haa bareedduu alagaarra fokkattuu tantee barbaadi fuudhu. Waan feete yoo jette eenyummaa keetiin sin arrabsitu ni beekna nama mana meeqaattu kashanyiin gara garaati walitti dhufe
ይሄ ጋላ ይሄ ግማታም ይሄ ከነ ሁንደ ከየዳኒትን አረብሳቲን ቱረን ደገኔ አብይ አንጎ ፉዴፍ ሙምች ሚኒስቴራ ጃርቲን ኢሳ ጃርቲ አለቃ ብራውፍ ጀላ ቀባቴዳፍ ዮኪን ሃዳ አማራ ዳለቴዳፍ ኦሮሞን ድርቀማ የኦሮሞን ኦሮሞ ታሪሩም ትዮ ጀዳን አባ አብይ ከቀብሪቴ ሃዳ አብይ ከነ አደባስቴ እንተልትቱን ረቢ አደባሴ ጀራ ሄዲ ጀራቱ አደባሴ ጀራ ከናፍ ያ ኦሮሞ ኡመተ ኦሮሞኒ ኡመተ ከነራ ሂንፉድን ጀዴፍ ስምንተኛው ሺን ዱፌ ወጀደን አረ ስምንተኛው ሺ አይደለም ሰባተኛው ዘጠነኛው 120 ገላ ነገሩ ገና ሁለተኛው ሺ ላይ ነን ያለ ነው። ሂሳብ መቁጠር ሀበሻው ስለማይችል እነ ዳንኤል ክብረት ሂሳብን መቁጠር አይችሉም። ዓመተ ምህረትን መቁጠር አይችሉም። ለዚህም ነው ካለንደራቸውም 7 ዓመት ወደ ኋላ የሚቀረው ደደቦች ነፍጥ ጭንቅላት። ስለዚህ ኦሮሞ አደራ ሲታተው ኢንተለ ኦሮሞ ቄሮ ኦሮሞ ደርገጌስ ኦሮሞ ደርገጌቲ ኦሮሞ ፈረንጂ ፉዲ ወደብ ታሰት ሰሙን ፈረንጂ ቁልቁሉ ማሉማ ከንኬፍ ከበጃሲፍ ቀበ ፈረንጂን ወዳ ኢንተለ ፈረንጂ ነምኒ ፉዲ ፈረንጂን ዱጋሲፍ ሂማ ሸኚ አጥራባተ ሰነ ጉራቸሌ ታናን አትጃላለ ቀባናኒ ደንታ ሺቲ ሚቲ ከበጃሲፍ ቀብዲ ኡመኒ ኩንገሩ ጉያati waan takkarra wal dhabde shanyi tanteetiin si arrabsu ufduuba garagalanii waan atin qabneen si arrabsu maqaan taane si baasu maaliree wanti kana jala baduuf nama ilmi namaa isaanis በነሱ በራሳቸው ቤት እኛም በራሳችን ቤት ላፍቴ ጀባቴ አባን ኮሜ ተቦፊረታ አጀራ ኦሮሞን ሰው ማልቱ ሳኑ ከደቺሴ ዋን ዱበርቲን ኦሮሞ ቀብዱ አለቶን ኢሳን ቀበን እንጀሩ ዋን ዲር ኦሮሞ ቀቡን አለቶን ኢሳን ቀበን እንጀሩ ቀቤኝስ ኬኛ ጀርቄ ከንኬቄ ዘር ዱፈኒት አማ ማለወን አማ ዲር ኦሮሞ ኢሳኒን ፉዲና እናን መሬታችንን የቀሙት አንሷቸው ከደቺ ከነ ሳማ ኢሳኒ ሀንቀቴ አማ ዲራ ኦሮሞሌ ዱበርቲ ኦሮሞ ጀላ ሳሙዳፍ ነው ረቢን ዮኡም ኦሮሞ ጎዴስ ይኡም ለኮፍስ ኢልማን ኦሮሞ ዲራቲ ፊ ዱበርቲ ወል አኬኬ ወል ጀላ ካዬ ሲኡም ማልቱ ሲጭንቄ ገንደነ ማደጥ ቢዴኒ ኦሮሞ furdaan osoo jiro maal barbaacha dhattee ganda waddii gabru jedhe Tsaggaayeen. Kanaaf wantummaan ati barbaada dhattuuf waan addaa hin jiru. Woma takkaaf deemta. There is no difference jala sarara obadha. Garaagarummaan rabbiin uumee wayitu hin jiru. Sedhufu qabeenya kan kee barbaacha malee jaalala keetii miti. Kana jala sararii beeki. Qabeenya keetiif si saamuuf qe'ee kan kee irratti si wajjin abbaa itti ta'uudhaaf kan jarri deemaniif. Kanaaf wantummaan miidiyaa irratti wacanii iyyanii dhabaatanii haa danfanii dhiigni isaanii haa danfu. Onneen isaanii haa dhaabbattu. Qeerroo Oromoo qeerroo isin jalaa bahee dhukkuma HIVtiin irraa dhumattan malee maal wanti biraa. Kanaa ol wanti biraan jiru. Itoophiyaa keessatti sagaagalummaa dubartii yeroo jalqabaatiif nama laal habashaan illa seenaa ofiitu akkatti kennu laal. Seenaa qabna siin jedha uummanni habashaa kun beektaa. Habashaan abbaayii har'a bu'aniif kana agartaniif abbaayii har'a bu'aniif kana afaarri osoo achi galla jedhu mandheen isaa osoo achi galla osoo isaan Goojjamiif keessa ta'ani namtichi faranjiin James Bruce namichi jedhamu biyya Awurooppaa irraa dhufeeti abbaayii mincaa ganye madda abbaayii argatee jedhan. Akkana jechuun maali? Arsiin ilka waabee hin beektuu jechuudha. Bakka waabeen irraa maddu hin beektuu jechuudha. Faranjitu dhufee itti hime. Uummanni Habashaa uummata agasiiti. የሰለጠነ ነስ እንጀት ገሩ የአባይን ምንጭ ያገኘው ጀምስ ብሩስ ነው ጀደም አስቡት ሜ ከነተ ያዳ መድ አባይ ከለገ ኢሳኒ ከአርገተ ጀምስ ብሩስ ፈረንጂ ነብቸሰኒ የሮ ሰነ ከሰ የሮ ጀልቀባፍ ዱበርቲ አስቴር ጀደምቱ ተጎንደር ወጂ ሆቴል ከምቡሌ አቺ ኤገልተ ዱቢን ኦሮሚያ ከሰ ሚትቃኝ ኦሮሚያ ከሰት ወንተከና ከናቢያ ኢልማን ኦሮሞ abadan wanti habashaan jedhu uf daduubatti isin hin deebisinii. Habashaan waan fedhe haa jedhu akka fedhan haa utaalanii bareedaa kan kee ilaalladhu qaama kan guyyama waa takka wal dhabde shanyii tanteetiin arrabaan si lafaas nyaata. Maaliif uf arrabsita? Maaf shanyii kee arrabsita? Ummanni kun ummata galata beekuu miti.
hanga feeta nyaachisa dudda baattee waa qoraan cabsitee fi biddeena gootee fi wama feete yoo goote ummanni kun ummata galata beekuu miti. Ummata galata hin beekne, ummata thank you jechuu hin beekne maaltu wajjin si rakkisa? Waan kee qabadhuuti deemeriin qeegiyya. Maala sii goota deem no. Ganda keessanuu dhalaan ni jirti deemta hora keessanii barbaadadhu dhaniin. Dhiirrillee kan hunda keessanuu jira deemta hora keessanii barbaadadhu dhaniin. Maal sii godha? Ambaka the smartness of qubee generation kan ka'uu qaba asirratti. Qubee generation should be very smart. Of wal qoradha. Qoradhu shanyii isaa. Dhumate. Akkanatti bar qabsoo siyaasaa Oromoo keessatti naa hubadha waan takka beekaa. TPLFin keessa Oromoon hin jirtu. Amaarri hin jiru. Oromoon garuu OPDO walakkaa isii amaara. Walakkaan isii amaara. So dhimma Oromoo dubbachuu wanti isaan dhorgu kan. Dhimma Oromoo leellisanii itti dhagaamee itti quuqamee namni dubbate Lammaa Magarsaa qofa agarree nuti. Haasawaan illee taatu. Kanaan ala kijibuma. Guyyaa waa biddeena jaraatiin namni dhufe of duba fiigu. Guyyaa lubbuu jaraatiin namni dhufe of duba fiigu. Yoo hidhaman siin mormu. Guyyaa hidhaa gadi ba'an ammootu jara wajjin harka siittuu. Taayya danda'a irraa agarreera. Yeroo inni hidhamu nama mormaa guyyaa inni nama hidhu ammootu maal jechuudha. Eenyuun gammachiisuudhaaf Oromoo hidha. Eenyuun gammachiisuudhaaf isaan gammachiisuudhaaf abbaa biraan qaban gooftaa isaaniittu jara. Kanaaf Oromoon waa'ee mucayyoo sanaa mucayyoo bilisummaa dhugumatti mucayyoo bilisummaa qabdu. Mucayyoo bilisummaa qabdu sanirraa hedduu durbi Oromootu barachuu danda'u qaban. Ilmi dhiiraa Oromoollee hedduun isaanii barachuu danda'u qaban. Kaadhimaa yeroo ilmaan Oromoo intal Oromoo gaafatan intalti Oromoo ilma Oromoo dalagatu taanaan diduun qabdan. Daseet Oromoon Oromoodhaaf maal wanti biraa amma dura biiftuu gadhaa maal jedhaa turte. Siyaasa Oromoo tana keessatti Arsiidhaa fi uummanni Wallaggaa kuni yookiin ammootu aangawoonni Wallaggaatii fi uummanni aangawoonni siyaasa Arsiitu yeroo walikaan wanti gochuu dandeenyu Arsii fi Wallaggaa walirra wali heerumsiisuudhaanii walii lalaafisuudhaa jette. The same thing what Habash did. Haala miliini kanuma bar wanti biraatii miti bar nuti kana wallaalle. Nuti aangoon qabnu biyyan qabnu dhiira kennaa fi maal kennallee lafallee kenninee fi ilma dhiiraallee kennaaf. Kana salphinni boodan dubbattu identity kan kenbeetu identity crisis of rafid. Kanaaf warri ofii keenyaa yookiin ammootu zamana keenya keessatti kisaaraa keessa Haile Sillaasee dargii keessa seentan ilmaan keessan kisaaraa keessaa baasaa hin naqinaa kisaaratti eegaa ilmaan keessa barsiisaa ilmaan keessan ammoo kuushsigaa Oromoo keessaa Oromoo yoo intala kuush agawoo dhaqiifuu dhagaworra maal wanti biraa qimaanti dhaqi qimaanti irraa fuudh kuushi. That's all. Bari dhukkuba isaan qaban nama ollaa warra jaraa jiraate qofatu beeka. Har'a mootuu waan gaarii waan hamaa ta'e OMN hin kassastu. OMN wanti kassasuu barbaadanii gaa Oromoo ija Oromoo jaamsuudhaaf malee dubbii mucayyoo dhugaa irraa fagaattee miti. Jarri nu gadi baasanii bire kunoo muummicha ministeeraa addaan baasanii jechuudha. Inni siree jala galee jira nutti maa jiranii bar iccitii jiru isin himanii beeka. Sireerra wajjin bulutti hin jiranidha namoonni kun ka jedhan. Waan biraan qabu kun. Kana suuraa santu jedhan nun jenne. Suuraan isaan qopheessan siree tokkorra buluu hin jiranii. First lady'n jechuudha namticha lafa darbitee jirti inni lafa jira isitu siree irra jira isitu biyya bulchaa jira isintu siin deemaa jira jechuudha kun. Nothing else. Dr. Abiy ammoo amma dura waa sodaa takka dubbatee ture. Jaartiidhaan wal dhabuu irra nama dhibbaa wal dhabuu wayyaa jedhee ture. Maal gootan kanaa ol? Kanaa ol kana isatu jedhee ifatti maali waan ani duran keenya kan. Haqa namichi kun dubbate. Jaartii ofiitii wal dhabuu irra nama dhibbaa wal dhabuu wayyaa. Maal gootan kanaa ol hin jenne jedhee waan kataa miidiyaa irratti laayivii gadi bahee jedhe. Kanaaf yaa Oromoo jabaadha. Inni biraa probably amma yeroon jiru waan dheeraadha. Sagantaa warri as keessa jirtan adaraa isinitti haa ta'u warri asirraa na dhageeffataa jirtan istirateejii yookiin ammootu karoora Amaaraa secretive plan kan jedhu poosti godheen jira. Feesbuukii kiyya irratti
sheer godheen jira daqiiqaa 21 dura jechuudha. Waan kana adaraa isinitti haa ta'u. Waliin gayaa, waliif hiraa, Oromoo walii dabarsaa, irra mari'adhaa, aktiivistoonni kana booda irraa dubbadha. Maal yaadaa jiranii diiteeliin achirra jira. Boru ammoo atuu sagantaa afaan Amaaraatiin qofaan irratti hin dhufan illee. Sagantaa afaan Amaaraa qofaan, afaan Amaarichaa qofaan jechuudha. Har'a ammootu Oromoota asirraan ilaalaa jirtaniif achirraa dubbisaa boru takka takka yoo keessa deemnu yookiin ammoo namoonni biraa aktiivistoonni biraa yoo waan kanarra hojjechuu eegalan as keessa warri dandeettii qabdanillee waan san fudhaa sheer godhaa. Oromoo hundaan gayaa, sabaaf sablammoota hundaan gayaa. Ergaan isaallee maali? Please read this document and forward to every Oromo and the rest of the ethnic groups. Oromoo qofaaf miti. Because iccitiin Amaarri karoorfateetiin taa'e clearly gadi baheera. Dr. Abiy maqaadhaaf jira malee Dr. Abiy after a while osoo Oromoon ganaa filannoo eeggattu filannoo hundi keenya dimokiraatawaa Itoophiyaa keessa hin jiraatu. Osoo nuti filannoo eeggannu namicha gaggeessaniitu maangoo akka 4 kiiloon harka isaanii jira. Akkan to'anne isinii sodaadhaan. Gaggeessanii harka haqataniiti ummata kana because maaliif kana isiniin jedha beektanii sagantaa isaanii keessatti karoora isaanii keessatti qabxii takkatu jira. Qabxiin jirtu maaliif isiniin jedha beektanii kana walafaa kaasee hin jenne. Qabxiin karoorri jirtu a killing squad. A killing squad addarajaa jeteedha. Nama ajjeesu jechuudha. Nama osoo atin agarree ganama ajjeesu. Amma dura yaadattan ta'e naannoo rooba irraa ka'ee hanga Shaashamannetitti ummata bobbaasanii turan Hayilamaariyaam faati. Nama ganama subii yeroo namni charchii deemu ajjeesu. Yeroo namni charchii deemu yookiin masgiida ganama subii salaataaf deemu ajjeesu jechuudha. Amma kunoo sagantaa isaanii keessa baafatanii jiran. A killing squad አደረጃጀት አወቃቀር እንዲሁም ስልጠና ሳይንሳዊና የረቀቀ ከመሆኑም በላይ ከላይ በምሳሌ እንደተጠቀሰው የአማራ የመለኮት ጦር አባላት ከየትኛው ማህበረሰብ ክፍል እንደሚወጡ መገመት ፈጽሞ አይቻልም ጀለ አገርተኒ ብሬ ኦሮሞን ገራን ፍሉሌ ከሰ ጅራቹ ደንዳ አማሬሌ ከሰ ጅራቹ ደንዳ sabnummaan nuti irraa filannuyyuu beekamuu hin qabu jedhan. What do you guys expect kanarra? Maal nutti himaa jiran kana? Abiyyi cinaadhaan Oromoodha jedhamu kana boru ganama yoo inni fuulatti guure lakki gaafiin uummata Oromoo kun ammaatee jira yoo jedhe no ammaatti dhabaatti illee dantaa keetii waan nuti jennu dhagahii qofa jedhaniin jarri. San ta'uu baannaan harka keenya jirta malabbaa keetiif iddaadha. Simple as that. Nama tokko nama duu qopheessinaan Tigiroota akkamii ajjeesisan? Ummata naannoo Amaaraa bulchoota isaanii ajjeese. Oromoo hin ajjeesan jettanii Oromoo hin yaadina. They will kill right away. Kasaba ofii isaa warri ofii isaaniitii wal nyaata wal fixe. Caasaan Andargaachoo Tsiggee ijaare hin dhabamne ammallee ganaadha. Caasaan namtichi isaanii kan ummata fixe sun namichi sun caasaan sun warri caasaan sun ijaarame caasa hama ijaarame yeroo waggaa takka hin jenne keessatti jechuudha osoo Dr. Abiy faa durafan caasaan sun ganaa tokkoon nama fixa. Kanaaf aktiivistoonni Oromoo hooggantoonni siyaasaa Oromoo uf eeggannoo godhaa because ummanni kun caasaa yookiin ammootu haada yookiin ammoo secretive group kan ilmaan Oromootii fi sabaaf sablammoota kanneen isaan afoo dhaabbatan ajjeesan akka hin beekamnetti qopheessineerraadha. Even mee waan inni jedhu badhaa namichi sagantaa kana barreesse. Daani'el Kibrat fa'aa warri waan kana godhe. Iskwaaduu ammas maal jedha isinii dubbisaayyuu. Okay, ማወቅ አይቻልም jedha. Iskwaduun ከሚቀምሩት ውጪ ፕሮፌሰሩ ገዳይ ሊሆን ይችላል። አገተኒ ፕሮፌሰሩ ገዳይ ሊሆን ይችላል። ሐኪሙም ገዳይ ሊሆን ይችላል። ሴተኛ አዳሪዋስ ጎዳና ተዳዳሪውስ አንቺም ገዳይ ልትሆኑ ትችላላችሁ ጀዳ I am also a born killer ጀዳ አኒስ ዳሎታ ኪያኒ nama ajjeesu jedha ummanni kana bara urfate
ግድያ ቀላል ነው ጀደ ከባዱ በአፍሪካ ፍሬ የሚያፈራው የሰላም ትግል ነው ነጋ ፊዱ ደመሌ ወንት ነመደብሲሱ ጀደ ስለ ገዳይነት የማንሰራ ከሆነ ጊዜያችንን በከንቱ እናጠፋለን ጀደ ዮ ዋ ነመ በርባኑ አጄሱዳፍ ከን ሆጀነ ነመ ደበምሲሱ ቀቡን ከን ደበምሲስኖቴ የሮ ከን በለሱ ጅራ ጀደ ጀደ ከን ሶ ከነ ማል ጀነ ይቀድፍና አከሚት ኡመተ ከነ ወጅን እንተል ጦሮቦ ታሩምቱ ጀደማ ሃው ከም አከሚት ሰደርካ ከሚን ዮ ያደም እንተል ኦሮሞዳ ኡመተ ከነታ ሄሩምቱ ጀደሜ ያደማ አይቻልም እንደንዳሙ እንጅሩ ግን እንተው ተው ሲንቀቡ ስትሄሩመኒ ውያስ ደደበን ሲአጄሰኒ ሲብራዴ ኡመኒ ኩን ከነ የቹ ከሮር ኢሳኒ ስትሄሩመን ማለቃን ሲሶበን ከራራ ሲጎርሰን አጀጀ ሲከነን ጉያት ድደ ሱሚ ሲኛችሱ ጀቹ ከኑ ወንት ጀራ ቢከው ጀዳት ቱረን ኩኒ ከሮረ ጀራት ከሮረ ጀራከን ስርት ቤኩን በርባችሳል ከሮረ ከራየን ቤቴ ዲነ ከንኬ ኤገ ቤቴ ኤገቹን በርባችሳል አኒ የከማ ከንተው ከሮረ ከነ አርጌ ኦሶ ጨልሴ አዋሌ ብረ ኦሶን ታኤ ኦሶ ነምኒ ቶኮ ዱኤ ከነ ቦዳ ነጠጋማ har'a booda garuu natti hin dhagahamu iccitii yeraa kan baasee isiniif kennuun waan jarri godhaa jiran kana isinitti himuun kanaa olonti annarraa eegamu hin jiru yoo isin gara koo dhufte anu waan godhu beeka kanaaf yaa ilmaan oromoo bakka jirtanitti bakka hojjettanitti of eeggadhaa dubartii hoteelaa wajjiin ba'uu dhiisaa ikoonoomii isii irree cufaa naggaadota isaanii hidhamanina waan isaan siif laatan hin beektu doktora isaanii bira hin deemina because it is clearly stated laal mucayyooni jaratti neerumaa jette she is true osoo iccitii nuti harkaa qabnu kan harkaa qabaattee mucayyoon kun waa hedduu jedhuu qabdiyyu የተባለው ነገር እጅግ በጣም አነስተኛ ነው akka jarri yaadanitti yoo yaan wanti mucayyoon kun irraa dubbatte dubbii miti waan xiqqaadha takka takkaan karoora kan irra deebii kan jetta yoo taat irra isinii deema qabxii takka takkaan keessattuu nama afaan oromoo hedduun oromoodha afaan abashaa kana dubbisuu hin danda'an yoo waan kana poosti goonu yeroo baay'ee waan kana hin beeynu waan kana maal akka ta'e irra nuu deemaa jedhaniiru kanaaf jecha waan kana keessaa takka takka kaasnaa jechuudha kanaaf yaa ilmaan oromoo wanti karaan isaan ittiin deeman Amhara Youth Association for instance akka ka'umsaatti qabatan warra amma saatanaaw jedhanii gara biraatiin Direedawaa keessatti jechuudha isaan kaan ammootu gara Goojjam keessatti warri isaan ittiin deddeemaa jiran sun qeerroo isaanii akka nuti qeerroo jennuun kana wanti isaan ijaaraa jiran kun caasaa kana hunda harka galfachuu qabnaadha caasaa kana hundaan hojjannaadha kanaaf amma qabxii takkittii qofa keessaa isinii tuqe ammallee waa takka isinii hima asirraa itti aansanii waan jedhan beeka waan ajjeechaa kana yoo ajjeesuun dirqama yoo isaanitti ta'u ajjeesuun waajiba jedhanii yeroo isaan lakkaatan akkamii akka kaan beeka the good book kitaaba jedhu ያለ ደም ስርያት የለም ስል ፈጽሞ ነውር ያለበት በመሞቱ ወይም በመሰዋቱ ነውር ያለባቸው ሁሉ ያድናሉ ማለቱ ነው ይህ ሰማያዊ ምስጢር ነው መንፈሳዊ ነው ሲንጀሩ በዳ ሰማያዊ ምስጢር ነው መንፈሳዊ ነው አናሎጂውን ወደ ምድር ስናወርደው ግን ብዙ ንጹሃን ለማትረፍ ነውረኞችን መግደል የግድ ይላል የሚል ይሆናል ምስኪኑ አማራ የሚተርፈው በርካታ ነውረኞችን ስንገልለት ነው ብቻ ነው ጀዳ ወዳሜ ዋንጀ ኩኒ ወረ ነሞቶ ሰንፍጭሲሴ ቤካ ሆገንቶት አማራ ወረ ፍጭሲሴ ሆገንቶት አማራ ኬሳሌ ከንፍጡ በርባችሱ ፍጤ ሂየስ አማራ ሲሄብ ጎቹ ደንደው ቀምና ይደም ሜ ነምኒ ሰለኚው ፊገቲ ፍጢን ሰውኪን አጄቻ ለለቡ ኤኙ መረርፈተ ያ ኦሮሞ
Injiru jechuudha. Wanti jedhu gurra mararfattuuf hin jiru. Inni biraa amaaraa liq inda wayin maasaanoo jedha. Amaarri akka oorruu eeynabaatii jedha. Aramuun kaan laqqallallat arama yoo keessaa kan hin buqqisne yookiin kaalaaf waggarnillat yoo jalaa hin dhabamsiisne indium tsara wayin yoonuu qabaroochin kaalfajjeenillatedha. Yookiin ammoo jeedala eeynaba nyaattu yoo jalaa kan hin dhabamsiisne yoo ta'e ሰማይ ዝቅ ምድር ከፍ ብል ዮ ሰሚን ኩንሌ ገድያት ዮ ደቺን ቱንሌ ኦልካቲ የፈለግነውን የፖለቲካ ፓርቲ ቢቋቋምለት ወይም ቢራቀቅለት ሄደ ፓርቲ ሲያጻ ከንፌንሌ ዮ ጃር አማራ ፈጽሞ ነፃ አይወጣም ጀለ ዱጋዳ ኦሮሞ አገር ተርተኒሚ ፓርቲለን ሲያሳ ኦሮሞ ጅራተኒፍ ኦሮሞን ወለበንባን ኦሮሞ ምርገሳ ብሊሱማ hanga arge kana kan argate gayen paartilee siyaasaa akkuma jirtu ta'e maqaa qeerrootiin maqaa dhaaba siyaasaa tokkootiin miti kun jarrilee dhugaadha kanani beekanii hubatanii arganii jiran jarris አማራ ነፃ የሚወጣው ነፍስ በሊታው ነፍስ የሚያተርፍ ልጆቹ the beautiful ones ሲወለዱለት ብቻ ነው። አማር ቢልሳ ከንበው ከልቡ ነማ ኛቴ ልቡ ኡፊ ከኑ ደንደው ዮ ቀባኔ ቆፋዳ አይደል አርዊ ኤሰ ጅራ ነው ያ ኦሮሞ ኤሰ ጅራ ለዲሞክራቲክ ቲንኪንግ ዶረ ጀዱ ፍሌዋን ጀዳኑ በዳ ያልደረሱ የዘላን ስብስቦችን ያልደረሱ የዘላን ስብስቦችን ዘላን ummata bakka irraa dhufe hin beekne jechuudha bar ummata bakka garagaraa isaa keessa isaan keessa qubateedha በውስጣችን የተሰገሰጉና keessatti warroonni jiraatan warra nu keessatti makamanii jiran በአማራ ውርደት ራሳቸውን የሚያከብሩ ሰልጲን አማራቲ ወር ኡፍ ከበጀን የቢአዴን ውሾች ሰሮኒ ቢአዴን ባሮችን ጋሎችን ወዘተ ጸጥለጥ አድርጎ ማስገበር የሚችለው ወይም እርስታችንን ማስለቀቅ የምንችለው በግድያ ብቻ ነው ጀለን ወዳከን አጌተሪቢ ደቺ ከሰድራ ጋይስን ቡቅፍኑን አማራ አመለ በከ ዱሪት ከደብስኑን ከራ ዲሞክራሲ ዲሮሶ እንታን አጄሱ ቆፋኒ ጀደኒሙ ወዳከን ማላጎኑ ከን ማልጀተን ከናን ኤሰ ጅርተኒፍ ጋፈዳ tokkon kessen so wanti kun hanga kana hardhaaf yoo jedhe hingaa kun waan ji'a guutuu irraa haasawu miti waggaa guutuu irraa haasawu iccitiin kun kan bahuu qabudha. ለምሳሌ አንድን ካዲ ወይም ሆዳም አማራ ጀደ ባህር ዳር ላይ አስወግዶ እኛ የአማራ የመለኮት ጦር the divine army of amara daa ኃላፊነቱን ወስደናል ጀደ ኡመታ ናኖ አማራ ሆጀትሳ አጀሰናፍ ኃላፊነቱን ወስደናል ጀደን ዱራን ገማ namna ajjeese ይዋከተኒ ቦድ ዲኤኤ ከንጀሩ ኃላፊነቱን ወስደናል ወደፊትም በቀጣይ በአማራ ወጣቶች ከአማራ ጠላቶች ጋር በሚቆመው የአማራ ላይ ሁሉ እርምጃው ይቀጥላል የሚል ህቡ ድርጅት መልእክቱን ቢያስተላልፍ የብዙ የይሁዳ አማራዎች ዘንድ ፍርሃት ወርቆባቸው ያድራል ጀዳ ከናፍ ኩኒ ኡመኒ ኩን ተደጋጋሚ ደግሞ የብዙዎችን ልብ ይረዳል ጀዳ በተደጋጋሚ ሄዳ ከናፊ ጀሪ ኩኒ ከሮሪ ጀሪ ባፈተኒ አማ ፌስቡክ ይረገዲስኔ ጅራ ወሊ ሼር ጎዳ ወሊ ፊራ ሂካ ኢሳ አሞ ዱቢስተኒ ጨዲስና it's a long plan ፉለ ዴራ ፈካታ ገሩ ደቂቃ 30 ወሊስን ራም ፍደቱ ጠቆ መሲ ያንገስ መራም ከነረት አሞ ያ ኦሮሞ ደመቅ ያ ኦሮሞ ረፍቴ ጅርታ ደመቅ ኦሮሞ አለጋን ሲአጄሳ ሲንጀዳራ ሲአጄሱ ሲከሮርፈታ አቲ አሞ ሜንጫር ካቀብዱለ ሴርስ ለብሲን ሲረበየትን ሲረቱማ ለብሲ ሞቱማን ሲረቱም ፓርላማ ያ ኦሮሞ ሚሴንሶታ ፓርላማ ኬሰኒ ዮኪን ኢቲማ ዋን ተኡ ቀቡ ዋን ጀር ወጀት አጅራን ከና ዋን ከና ሚሴንሶታ ፓርላማ ኢትዮጵያ ዮኪን ኦሮሞ ወረ ጀደማኒፍ ሼር ጎዳ ሚሴንሶታ መነመሪ ኦሮሞ ወረ ኦፊን ጀቱ ፊ ከሸለቦታ ቪዲዮ ሰናፊለ ሼር ጎዳ ጌሳ
Kana gochuu baannee callifna taanaan umrii keenya guutuu nus asumarraa isinin lallabna sabni asumarraa waan kana dhagaa waan akka tarkaanfiin fudhatuuf hin qopheessu kan dhumatu ammoo saba san. Kanaaf barreeffamni kun jaalatamee jibbamees gocha abashaan karoorfate karoora abashaatii irra deddeebi'amee namoonni gara garaa laayivii kana booda akka irratti hojjetan uf duuba akka hin deemine. So kanaaf gara biraatiin waan jedhan isinii maa qabxii takka yoo isinii galte tanaa ol isinii fi wantummaan namaan jedhan hin jirtu. Leelaaw jedha Oromoo irratti Oromoon ከ40 ሚሊዮን ወደ 20 ሚሊዮን ከ40 ሚሊዮን ወደ 20 ሚሊዮን የሚወርድበትን ትልቅ ስራ በዚህ በአንድ ዓመት በላይ በፈጀው የታሪክ የምርምር ስራ ላይ ተካቷል ጀዳ lakkoofsa Oromoo ajjeesuuf gadi buusuudhaaf jechuudha. Maal godhanii seenaa Oromoo dhabamsiisuudhaan kun Oromoodhaa miti ati saba sanii kana jechuudhaan jechuudha. Yaa Oromoo raftee jirtaa dammaqii fi waan feesbuukii irratti anamba daqiiqaa osoo laayivii seenaa jiru yeroo seenu dura hire kana sheer godhii waliin gahi. Sheer godhii waliin gahi 1 hour amma anis 1 hour ture jechuudha asirra. Kanaa ol turuun barbaadu. Kanaa ol turuun barbaadu isa san sheeriin hanga ammaa argu barreeffama san nama tokko qofa sheer godheera. What are you waiting for is the question. Akka ana sirraa gabbu'een namoonni 200 asirra jirtan hundi keessan sheer godhaa. Sheer godhaa isiisan. Do not sleep. Hirgrafini. Qubaan sheer godhii ummanni haa argu adaraa isinitti haa ta'u har'aaf kanuma jedha nagannaa bulaa ilmaan Oromoo qeerroon Oromoo waan fedhuu barbaadan ifatti jedha Oromiyaan teenya. Abbaan biraa Oromiyaa irraa waa takka hin qabu. Abadan kan ifatti itti himaa. Naannoo Amaaraa irraa dhattee wanti ati falmitu hin jirtu. Maqalee dhattee wanti ati falmaa jirtu hin jirtu. Hawaasaa dhattee falmaa hin jirtu. Gaambeellaa dhattee falmaa hin jirtu. Qe'ee tanteeti abbaatti ta'i. Nama uummata hanganaa qabaataa qe'ee ofii irratti falmachuu dadhabuun salphina guddaadha. Nagannaa bulaa naaf jiraadhaa. Isii kaan dubbisaa boruuf iftaanis walitti deebina. Nagaatti. Asalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.